Isaa qabu kunillee shakkii nuti ta'e reediin keessaa bahee achitti. Reediin bakka kanatti xiqqoo si tasgabbaa'anis girri isaan qabu reediin Girrisaan yoo itti qabu. duuluu malee namni isaa duulu hin jiru. Yaa. Egaa xiqqoo si sammuun bizii nama taati garuu maal taati ashittiin garuu Qalbii nama bakka sadii moo bakka lama nu dhayxe rabbi jalaa dabarsu kaa ibsi bal'aan tapha boodan kennama jedhameera. wallaahi guyyaan sadan kun jechuudha ciniinfuu keessa jirra warri kaayiroo warri jaartii fi mootota. Nutu asitti bishaan nu jala yaa'ee barreeffama laalle. Adda nu baasuu qabdi wallaahi basaqa gootee himuu qabdi maaliif? Warreechi jirtan keessa deddeemaa wal to'adhaa. Hayi maal taateeti wallaahi amma buna danfifannee teenya irratti marii godhaa turre jaartii mubeetiin. Akkam wayyaa bilbila fuunee laalle jaras gaafannu moo callisnee eegnu guyyaa sana amma jennee mari'ata. Yaa rabbi ammoo gara haaraatti buutee adda nun diigin jechaarra nuti. Laa ilaaha illallah du'aayii godhaa isa kana du'aayii godhaa. Isa kana waltaa gara haaraatti bu'ame taanaan gara sooshaal miidiyaa kanarras dhufnu hin qabnu. Wallaahi rakkoo guddoodha afarso rabbiin qabbana isaa buusu. Rabbiin waa fidee dawaa jala fidadhani yaa rabbi dawaa jala fidi. Wallaahi osoo immoo jechuudha jarri kaayiroo kun si beektaa ajandaa jaallatu malee sila wanti hundinuu jechuudha intiniidhaan tasgabbiidhaan suuta haasa'amee yookaan immoo lafarratti dura haasa'amee jechuudha. Wallaahi waliin jaallatanu jedhu warri kaayiroo kun al tokko tokko lafarratti yeroo argu wal jaallatu. Yeroo kana sinaa dabarsu waan amma saaruu amma feesbuuk irratti darbame san jala sinaa dabarsu makkiitii yabannaatti miskiintittiiti. Eenyu meeti makiin? Azalaa kolfu jirti siidhaami gallee bilee soddomii tokko qabdu kun. Makkisaa. Rabbiin waa baasu wallaahi. No. Abshir bakke. Lakki garuu baay'ee qabdu makiin nabse. Sakattaatee maakishaa sakattaatee atillee sakatta'e bilbila fuudhi sakatta'e dhaqiitii fi maali jetti feesbuuk hordofi dhaqimee feesbuuka saarukni wayii darbamee jira. Rabbi sinaatii sunuti bishaan nu jala yaa'e. Yoo na reefirri baakaati iyyuu makiin quban qabdu maali jetti bara. Quban qabdu. An ammoo gizeen dhufee beektaa nama hedduu sheerna godhe beekte. Gizeen dhaqee koomentii ilaalu indee koomentiin akkanaa kunneen bakka saaruka gurgudda deemu deema. Gizeen dhaqee koomentii. Makiyyee poostii nama wayii arganii kaayeroodha. Na gaafate akkamitti ilaalte innaan bilbilee jaarsi kiyyaa barbareen ka'e. Lakkee alhamdulillah xiqqoo si tasgabbaa'een jiraan jedheeni. Yaa. Sanittuu maalitti si shakkisiisa beektaa? Utuun jaarsa qabdu anaa jaarsa qabu jedha barbarreeffamni. Utuun jaarsa qabdu anaa. Kanaafis siin jedhe kanaafi afarsoo an jaartii mubaarakitti dawwalee ol bahin jedhe. Ol bahin jedheen jaartii mubaarakitti dawwalee. Ol baatee jennaan bilbilli tokko jira beektaa kan intiniinootti tuwentiin kan mubeen duraan itti fayyadamaa ture waa hunda isa fuudhiitii ilaaliin jedheen wanti hundi isaa achirra jira lallaaliin jedheen barreeffama namaa barreessi kana keessa laalii nama hedduutti barreessan mubaarakitti sababa gargaarsa barabbarree kan mubaarikii erga geessine booda kan reedii silaa harka caalu garuu kan reediin harka ta'a. Sarti godhi ilaalimee warra maastaraa. Warra maastaraa sarti godhi ilaalimee gubbaarra. Itti bar makiin quban qabdu bannaati dhiisiinii haa jiraattu yaakii mucaa dhiisaa. Iddaa yaanaati keessa. Maali gara sibbuunaaniin bokkaa rakka malee roobaan dhaabatu. Gara keessa taana. Nama shakkii namaati malee geemii aslii booda koo isin gochiisettee koomentiidhaan intinaan geema kan kee balleessu geema kan kee booda nan dubbadha jetteetti isheen koomentii jalattee asliidhaan. Ana waan na kolfisiise maastara na kolfisiise indee ana daffaariin jedhe dhaqe. Utuu na jiru wayi. Jiru wallaahi. Garuu waan si ajaa'ibu wallaahi laazii waan si ajaa'ibu waan tokko wanta si himu yoo jiraate wallaahi namni jaartii namaa garagalee ilaalu hin jiru biyya kanatti yaa hafarsu isuma dhugumaa siin jedha maaliif harki caalu siingiliidha kunoo ka miidiyaa irratti siin beektamu hedduutu jira lafatti immoo daran hedduutu jira siingiliin namni jaartii namaa maal tokko maqaan nama tokko maqaan siidunaa reediitti dhaamtee jaartii reediitti hidhamteettimi namni garagalee ilaalu hin jiru. Wanni sun amma fakkeenyaaf maglacaan sun amma darbamte maglacaan ammootu iyyuu tapha booda kennama jedhani
Ammaaf ammootu beeksisa bahe natti fakkaate. Beeksifni waraqaan bahee jira. Amma waraqaan bahe kuni baay'ee akka barreeffamaatti dallansuu gurguddaa jira. Imimmaantu keessa jira. Si galee? Wanni nu sodaachise. Wanni nu sodaachise waan suni waan hammaate si galee akka jechoomni illee jecha dallanaati. Jecha qoosaa illee fakkaatu jecha qoosaa waan kolfaa fa'aa keessa maktaa. Jedhee xumura si galee. Oh my god. Rabbiin qabbana isaa buusu wallahi. Garuu immoo antini jedha waan kana hundi keessanuu isin warri amma fakkeenyaaf osoo wayitii namarraa qolachuu namarraa dubbachuu dandeessan jala bu'aatii hordofaa dubbii kana gizeedhaan akka qabbanaa. Kana beeta sababa makiifaatti dhayameen bayanii iyyuu makiifaa walii hidhamee achitti namni beeta ijoolleen gara nama 500 irra waccu ture sheerna godhanii dhaqee. Makiin naa gabbaa maqaan si keessa jiru makiimaaf keessa gabbaa. Ragatameen bayee beeta faayinasii walitti rukutee jennaaniin waan kana yaa jara kenna irraa lolatuu mirga qabdanii namni kana gaafate isin irraa lolatuu mirga qabdanii illee ta'e biraan ukaasaa jedhaa dhaqe namni na dhaga'uu dinnaan na ari'an achi bilooke. ለማንኛውም እንትን ይከዳቲ ኬሳኒ ቆረዳ ገራ ነመት ሲቅጣኑቲን እንዲ ኬሳኒዮ ኬሳኒ ተስከበሳቲ ይራዳ 50 ድቦተን ኩን ዋና namni akkuma walitti aanuun walitti siquun beektaa dubbii kana quba mumkin namni quba dhabuun jiru waan ta'eef isin atis taatee namoonni ati beektu namoonni anamma laale anamma nama meeqa achi keessaa warra feemasii warra foloowarsii qabu bakka foloowarsii dubbatame keessatti warra girrisaa hin qabne eenyuufaa keessaa baasee ture beektaa achi keessatti warra girrisaa hin qabne keessa namni ani kaayiroo jiru kaani keessa jaarsa kee keessa jira ara jaarsa korra naa waan bilbila saafatta sheera wallahi jaarsa danda'u akka barreeffamaatitti reediin nusuudha maaliif jennaan reediin girrisaan qabu nama isaaf lolu qabu reediin rabbiitii bar girrisaan qabu yoo itti duulamu malee namni isaa duulu hin jiru reedii keessaa naa baasa kan achi keessa dubbatame ammootu feemasii keessaa nama abbaa fedhayyoo haa ta'u nama girrisaa qabu namni sun nama foloowarii illee guddaa qabu yaa rabbi baleessa kee akka barreeffama keessatti dubbatametti Tadaadhee bara angara lamaanuu nu ciniinfuutan jira yaa farsoo ani yoo gara mubaarkiis ta'e ciniinfuu keessan jira yoo gara jaafatootis ta'e ciniinfuu keessan jira wallaa laazim wayne ni kolfee wallah barreeffama sallaalee yaa warra kaayiroo kana ajandaa baasuu nima dandeetti jedhee wallahi warra kaayiroo jechuun bar farsoo warra kaayiroo jechuun nuti warri kaayiroo hooyiluudiidha hooyiluudii beekan intinii addunyaa irratti akka fiilmii addunyaa kana hooyiluudii tarkaa qaban beektaami hooyiluudiidha tiktaakii kanarratti warri kaayiroo waan kaayiroon gadi fiddeen alatti wanti gara biraatiin gadi dhufu guyyaa namarran taru wanti kaayiroon qabsiiste garuu wantichi dhugaa taanaan inni daffaariin akkasitti kophatti affeere dhuunfaan maal barbaade garuu inni gaa booddee ta'a abbicha baranii kaanii murteessuu wayyuu afarsoo geemii asli booda jedhanii saatti maa barreeffamni baay'ee barreeffamni kophatti si affeere garuu daffaariin akkanaa kun of amantee akkanaatiin akkana dubbataa jechuun bexaam itti as chaggaariidha bar kun si jammara bar akkuma yaanne sanas ta'uu dhiisuu malaa beektaa afarsoo amma qalbii keenya bakka hedduutti yoo barbaachisaa ta'e wantichi biraan keellee ta'uu danda'a warri kaayiroo kun hin beekamu. Yaa kanaafuu deemtee ilaalaa jirti laatama kushii ilaalaa jirti sakatta'uu qabdi isiilleen bilbila. Uummanni maal ibsaa jedha jala kana duriyyeen hundi. Uummata dhiisi mataa qulfii mubaarak jedhu reedii jedhu yaakii ana ciliin kun ajjeese yaakii. Nuti dhaggeeffadhaa jara kennaa wanni fedhe yoo amma warri kaayiroo bar danda'amu yaa farsoo taa ilaali yoo nuti ajandaa boombii kana akkasiin garagaltanii kana laalleef ajandaa boombii tokko guyyaa lamman kana keessatti qindeessinee gadi isiniin baafne anammoo ofii kooti ustaaza peenteeti paastariidha wanna galchan qabu wanni Oromoo. Paastariidha. Nuti waan kana garagalchuu barbaanne uumuu dandeenya nuti. Ajandaa. Kaayiroo kono minnakka. Gara biraatiin ajandaa ho'aa siniif hin naabshaa. Inni dhayitee akkas jette sun afarsoon naalola jettee dogongorteerta. Utaalee re'ee. Dhiiseera. Dhiiseera. Rakkadho achitti akkuma dhayitee. Nani ilaallatu.
Amantaa nu dubbate na ilaallatu miti. Kanaaf reediin kaanii ajandaa tokko gadhiisuu qabna kan keenya xiqqoo si sensitiiviidha inoo abeetta. Keessan kun kaanaan xiqqishoo si lafan qabatu dhiisi. Kanaafuu wacisiisuu qabna xiqqoo si kaane jechuudha akka ajandaan kun qabbanaa'u malee akka hidhimcaan tokko reedii ati miskiina jedhe ati ajandaas baasuu hin beektu ati irraa fayyadamuus hin beektu yoo ajandaan tokko dhufee si dhiyeessachumaan badde miidiyaa irraa jedheen rifattaata ajandaa uumuu hin beektu miskiinaati jedhee mucaan tokko wallaahi nutti himaa ture dhuguma barreediin miskiina baay'ee tokko ajanduma. Ammoo jechuun akka ilaalametti ani geemii namaallee balleessuun barbaadu waan jedhamu sunoomaa keessa dhufe. Jechuun egaa asliin komentii kenneerraan argine asliin maaltu jira akkamii inni jaartii namaatti barreessu kun eenyuun nuti ofirraa eeggannaa jennaan ani geemii kee barreessuun fedhu guyyaa sadii na obsuun dirqama natti ta'a jette. An argeera bar komentii argeera intinis argeera deeme. Nana ajaa'ibee bakka guyyaa sadii yaa rabbi Allah inni kun ciniinfataa jira. Bexaam itti aschaggaarii ta'eera warri kaayiroo keessa jirtan. Uftoowwadhaa, uf dhaqqabaa, guyyaa sadiif luka dhiqaa, waan nyaachisaa, harsa keessan hangasii. Bexaam aschaggaarii na wallaahi. Bexaam itti aschaggaarii guddaadha. Inni likuloorri sabboona kana sabboona abaaboo darbu kana. Yaa ashitti rabbii jedhiitii mee maaluma boombii nutti gadhiistee kaatee amma. Dhuftee amma isiin ani sababa isii dhayamaa oole sabboona fa'aa biratti dhayanii na darban ijoolleedha jedhanii. Allah yaa ashitti. Boombiin ati hiitee jechuudha bakka itti hiite wallaallee jechuudha kunoo ejjachuu wallaallee bakka ejjannee deemnu kana sodaannee taa'aa jiru mana keessatti dhabne. Laa dhageeffadha isin walumaa galatti likuloorri amma darbame kuni waa malee gadi hin darbamne fattashaa jawwaala jaarsa keessanii. Ashittiin akkam nu goote beektaa? Waliin bilbilaa barbaada. Ashittiin akkam nu goote beektaa? Boombii wayii qabaddee. Boombii qabadeera jette bakka saammoon immoo itti laa amma hundi namaayyuu ejjechuu sodaatee jira jechuudha. Ashitti dhageeffadhu guyyaa sadi booda maglacaan tapha doktoraa booda maglacaan godhuu baatta taanaan ati tura gaxama faallaa. Wayii ragaxaa rakaatti ashitti koo ismaartii naatti hin dhageessu bara. Yaa ismaartii illee taatu yaa guyyaa sadi booda maglacaa yoon kennamin sabboona dhayamuudha ashittiin. Amma reefi na darbitanii mi sababa isiitti. Haarii ta'e irraa. Yaa rabbi ciniinfoo jechuudha ciniinfuu hangara lamaanan ciniinfataa jira. Tokko gara obboleessa kiyyaatiin tokko gara jaarsa kiyyaatiin yaa ashitti hojii keenyaadha. Ani reedii dhibbaan dhibbatti akka keessa hin jirre ammoo barreeffama san irraa ilaalee hubadheera. Yaa ashitti rabbii jedhiitii nuti ollaa gaarii miti guyyaa tokko muuziqaa ol qabnee sirra bashnee beeknaa. Guyyaa tokko jechuudha sagalee keenya dhageessisnee sirra bashnee beeknaa mee rabbii jedhiitii minaalla keessumaan illee ati tasgabbaa jettee yoonaa barreessite. Keessumaallee of baasettee yoonaa barreessite iskii minaal labbate yaashitti. Kaakatti na ciniinfachiisa. Utaalii moggatta so'ette. Eeka taragaagga illee naan hin jettu wanni biraa hafuu jechuudhaan cinqame. Kiyyaa jaarsi feemasi obboleessi feemasi. Barreeffama kaaftee jirti jedhaan akkam isaa? Mee wallaahi jedhe alhamdulillah rabbil alamin. Komentiin akkas jechaara afurri akkatti deebine maa mannaa muddamu maalis. Anatti deebi'e anattu afurri deebi'e. Kaaftee jedha uummanni maal ammoo maal jechuudha. Kaaftee alhamdulillahi rabbil alamin wallaahi anattu onnee kiyya na tasgabbeessite. Firaankii fa'aa ta'an jedhee sure iskiriinshuut godhannee irra kaanuuti hin dhiifnu arba shiriin isaa irraa hafe. No rakkoon qabu maali iskiriinshuut. Sabboora lamaaninyaan bakka naa beekaadha. Guutuu isaa ergi iskiriinshuut illee qaba. Dhiisnis rabbiin sabboonaan ol galee dubbii ho'isa waliin galchu. Kaaftee qalbii tasgabbaa'ee meeqaa laala bilbila biraati. Ajandaa guddaa yaa ashitti ati cinqee jiru kana offali. Offali offali wallaahi na offalchiiste. Wallahi ashitti maglacaan kennuun jidoo ta'uu qabda. Wallahi akkuma dhufurte kana rabbisi afur yaa ashitti aamiin jedhi. Hin dhiifnu dhugaa rabbii sabboonaa dhiifamuun qabu maaliif jennaan girrigirii keessa nu galchitee nuti akkamittiin likoreera eeguu jirru guyyaa sadi booda hin ta'u wanni kun erga sooshaal miidiyaa uummataa dhaqqabee ifa nu ta'uu qaba. Yoo harka garaa jalaatti. Kaasteetti wallaahi alhamdulillah yaa ashitti ati duruu jechuudha. Kaasteetti wallaahi argee dhufe kunoo hin jiru. Offali ati boqodhuun talaa
boqodhu rabbi si haa boqochiisu. hin danda'amu. Maaliif Agar jennaan fiidiyoo kana rabbi siifa kennu qoy nan eebbisa hin rabbi danda'amu. teetii suudii jirta Hin danda'amu. teetii suudii jirta nuti kaayiroo jirra nabsee dhiis mee nan eebbisaanii an cinqi gara lamaanii cinqamaa ture. Wallahi sitti Keessaan itti qalbii boo'anii dhiiroo. Keessaan itti boo'an na fakkaate sabboona. akkasitti Keessaan warri itti kaayiroo boo'an wallahi ta'ee keessaan itti boo'an ta'ee wanti waan ta'e ta'eera garuu. alhamdulillah wallahi kaayiroon kun bar biyya jaalalaati bar Akka har'a nuti Arsenaaltu injifatamoo Maadiriitu injifata innee taa'aa jirru kanatti rakkataa irraa. amma dhiisaa biraa galaa bakka amma hafe yoo siin kaaste dubbii dhumatee beeki qarsoon teenya hojiirra oole kunoo jedhaara sabboonaan. Wallahi ni balleessitan maal hojiirra oole abboo qabsoo sana argee uummanni balleessee iyyuu haa taa'u maan dhiisinaasin. Haga guyyaa sadii eegne hin jarjartanii bara sabboonaas. Rakkoon keessa mannaa. Jarri hin jarjarani maaliif isii waan itti dhaga'ame tokko waan mumkin mudateeni ta'uus danda'a. Dhuftee barreessitee jarri garuu fudhatanii maayiwiintar fudhatanii dhufanii ajandaa ho'aa godhanii ajandaan kun immoo Waan balleessu galchi nuti garaa walii laafna ijoolleen suudii akka keessanii garaan jabaan nu galchi. eenyu Sabboona galchi nuti ijoolleen suudii garaa.